Egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'iniitti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Kanaaf jaalalli Gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee waldhaalota hin ta'inaa. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin waldhaalinaa, isaanis of hin balleessinaa. Qooda kanaa Hafuura Qulqulluudhaan guutamaa. Qooqa garagaraatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis wal harkaa fuudhaa. Garaa keessan keessatti faarfachaa galata Gooftaa dhageessisaa. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa. Kiristoosiin safeeffachuudhaan waliif abboomamaa. Haati manaa akkuma Gooftaa Yesuusiif abboomamtu, abbaa manaa isheetiifis haa abboomamtu. Kiristoos mataa waldaa kiristaanaa akkuma ta'e, abbaan manaas mataa haadha manaati. Kiristoos fayyisaa waldaa kiristaanaati, waldaan immoo dhagna isaati. Waldaan kiristaanaa harka Kiristoos jala akkuma of galchitu, haati manaas waan hundumaatti harka abbaa manaa isheetii jala of galchitu.